Jijjiiramni qilleensaa fi malaammaltummaan, hiyyummaa fi qoodinsi dinagdee, walqixxummaan koorniyaa fi rakkoon goolii uumtotaa, hojii dhabdummaa fi dhibeewwan daddarboo dabalatee baay'achaa deemuun lubbu qabeeyyii addunyaa kanaa dhimmoota gurguddoo addunyaa kanaa sodaachisaa jiranidha. Gaazexeessitoonni gameeyyiin, barreessitoonni jajjaboo fi dhimmamtoonni siyaasaa addunyaa immoo irratti dhimmi hamaan bahutti immoo dhimmi yaaddoo guddaa addunyaa kanaa dhimma bishaan qulqulluu argachuu fi dhabuu irratti hundaa'a jedhu. Bishaan aadaa fi siyaasaa, qaroominaa fi seenaa, seexaa fi falaasama jireenyaa, eenyummaa fi amantii baatee deemaa. Erga uumaan dhala namaa dachee kanarratti uumee kaasee bishaan bu'uura jireenyaa fi amantii addunyaa ta'uudhaan itti fufeera. Why God dry up the Jordan River? There's no real mystery as to how the river, famous as the reputed site of Jesus' baptism, has sunk so low. Iddoo galataa, iddoo bashannanaa, iddoo aara galfii fi iddoo gammachuutu bishaanii. Madaalli qulqullinaa dhala namaatis. Kennaawwan uumaan dhala namaatiif akka salphaatti kenne keessaa qaaliin qaalessa dachee kanarraatu isaa. Isa xiqqaa fi guddaa, sooressaa fi hiyyeessaaf walqixaa, isa hunduu isa malee hin jiraannetu isaa. Addunyaa kanarratti wanti humna guddaa qabus yoo jiraatesuma. Namoonni baay'een dachee kanarratti wanti humna guddaa qabu ibidda jedhanillee, bishaan garuu humna ibidda dhaamsullee waan qabuuf bishaan humna qabeessa waaqaa gadiiti. Biyyii fi biyyiin akka walitti hin darbinee, daangaa walii akka hin dhiibne, kunkootii sun immoo kan keetiin lakkinatti darbaa jirtaa, lakki ansitti hin darbinee sumatu natti darbee addunyaa kanas gartokkeen hambiseera. Biyyoonni yookaan ardiileen mataa isaanii bishaaniin addaan ba'anii birmadummaa isaanii labsatanii ittiin jiraatu. Biyyoota tokko tokko keessatti ammoo bishaan akka dawaa yookaan qorichaatti ilaalama. Jiruu fi jireenya dhala namaa. Waggoottan 25 darbaniif dhimmamtoonni siyaasaa fi gaazexeessitoonni gameeyyiin addunyaa bishaan madda wal dhabdee bira darbee icciitii lolaa addunyaa kana akka ta'u raaganii jiru. Kanaafis raagaa fi ragaawwan amansiisoo hedduu abeeffachuudhaan ministeerri ajaalaa duraanii Ijiptiin, barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii duraanii addunyaa Buutiroos Gaaliin fuula dureen biyyoota baha giddu galeessaa lola qoodinsa bishaanii irraa madda jechuudhaan yaadaa fi yaaddoo akkasumas ragaa fi raaga mataa isaanii kaa'anii turanii. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii duraanii addunyaa Kofi Anaanis bara 2001tti dhimmi bishaan qulqulluu dhugaatii argachuu gara fuulduraatti wal morkii fi lola gurguddaa addunyaa irratti fiduu akka danda'u raakanii. Isaan qofa osoo hin taane pireezidaantii ittaanaan mootummoota biyyoota gamtoomanii duraanii Ismaa'eel Silaageldiin seeraa fi itti fayyadama bishaanii irratti seerrii fi tumaaleen garaagaraa yoo hin baane fuula dureen wal waraansaa addunyaa kanaa dhimma itti fayyadama bishaaniin dabaalama jedhan. Akka yaadaa fi ragaan ga'ootaa fi gaazexeessitoota addunyaattis egereen siyaasaa dhimma bishaaniitiin kitimama. Keessaa'uu lageen imaaltoota jedhamuun beekaman kanneen biyyaa fi biyyoo lufanii gulaa fi goolloo hunda addaan muranii akka qilleensa addunyaa irra deemuudhaan dheebotaa dheebuu baasaa, beelaa ammoo quubsaa, kan badhaasee gariin ammoo gadachaa sodaa egeree dhala namaatiin. Hundarrammoo laggeen akka Hinduus, Yordaanos, Abbayyaa fi kanneen biroo kanneen madda wal dhibdee ta'an keessaa isaan mataa akka ta'an tilmaamameera. Addunyaa kanarratti laggeen gurguddoon biyyoota hedduu qaxxaamuruudhaan imalan baay'een isaanii qabiyyeen bishaanii isaanii sababoota adda addaan hir'achaa jira. Jijjiiramni qilleensaa fi garmalee dabalaa deemuun lubbu qabeeyyii addunyaa wantoota qabiyyee bishaanii miidhan keessaa isaan ijoodha. Fedhiin lammiilee biyyoota laggeenii qaxxaamuruudhaan darbanii yeroodhaa gara yerootti dabaluu fi walitti bu'insa uumamuun marii fi karaa seera qabeessaan hiikuu dhabuun ammoo dhimmoota ijoo fuulduraaf walitti bu'insa uumuu danda'anidha. Addunyaa kanarratti laggeen gurguddoon biyyoota qaxxaamuruudhaan yaa'an baay'eetu jiru.
isaan keessaa kan baay'ee beekamanii fi fuulduraaf walitti bu'insa uumuu danda'an jedhamanii sodaataman kanneen akka Koloraadoo, Gaangaas, Abbaayaa yookaan Naayilii fi Taayigirasii fi Yufiraaxas fa'aati. Lagni Koloraadoo kiiloomeetira 2300 kan imalu yoo ta'u kallattii kibba lixaa US Ameerikaatti yaa'uudhaan Arizoonaa, Kaalifoorniyaa, Koloraadoo, Nevaadaa, Niiw Meeksikoo, Utaayii fi Woomingi keessa qaxxaamura. Sanaan booda immoo kaaba lixa Meeksikootiin fulla'uudhaan garagaloo galaana Kaalifoorniyaatti dabalama. Lagni Koloraadoo uummata miiliyoona 40 oliif lafa qonnaa fi hektara miiliyoona 5.5 immoo jallisiidhaaf oola. Jaarraa 19ffaa keessaa bara 1922 naannoleen Ameerikaa keessatti argaman waliigalteen bishaanii qooddatu turanii garuu ammoo takka turanii bara 1944tti Ameerikaan Meeksikoodhaaf waggaatti kiiyuubik meetirii 1.5 yoo ta'u suutuma suutaan hir'achaa deemuudhaan booddee gaaffii keessa galee. Sababa jijjiirama haala qilleensaa fi daballii fedhii qonnaa yookaan jallisii jiraattota biyyoota lameenii kanaarraan kan ka'e hanqinni bishaanii uumamaa jira. Kun ammoo fuulduraaf walitti bu'insa uumuu danda'a jedhamee sodaatama. Born from the pristine snows high in the Himalaya, this is the Ganga, one of the mightiest rivers in the world. Lagni Gaangaasis kaaba Himaalayaasii ka'uudhaan kiiloomeetira 2510 yaa'uudhaan kallattii kibba ba'a Indiyaatiin Chaayinaa fi Neepaalii hanga Baangilaadeshitti maluudhaan gara garba Indiyaatti ni makama. Biyyi Indiyaa sababa hidhaa Faraakaa biyya Baangilaadesh osoo hin mariisisin bishaan laga Gaangaas jallistee buufata doonii Kaalkaataa hojjetteef hir'inni bishaanii biyya Baangilaadesh mudatee walitti bu'insi biyyoota lameen gidduutti baroota 1980 keessa uumamee itti fufeera. In this river, one of the most important rivers in the world, flowing across three major nations, China, India and Pakistan. Lagni Induusis kiiloomeetirii 3180 kan dheeratuu fi baay'inaan daangaa Indiyaa, Kaashmirii fi Paakistaan keessa qaxxaamuruudhaan gara galaana Arabiyaatti dhidhima. Sababa laga kanarraan kan ka'e Indiyaa fi Paakistaan walitti bu'aa dhaga'aniiru. Sababiin isaa immoo hir'achaa deemuu bishaanichaanii. Lagni Abbaayaa yookaan Naayil laga dheeraa addunyaa isa kiiloomeetira 6,693 imaluu fi biyyoota 11 keessa qaxxaamuree darbuudhaan Ijiptii fi Burundiin, Tanzaaniyaa fi Riwaandaan, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo fi Koongoon, Keeniyaa fi Yugaandaan, Sudaan Kibbaa fi Sudaan keessa qaxxaamuruudhaan Itiyoophiyaadhaa ka'ee galaana Meeditiraaniyaanitti dhidhima. Akkasumas lagni kun uummata miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 oliif madda bishaanii ta'uun fayyadeera. Hanqinni bishaan qulqulluu dhugaatiis sodaa har'aafamaa boruuf immoo yaaddootii. Hanqinni bishaan qulqulluu dhugaatii dhukkuboota bishaan qulqullina hin qabneen dhufan, hanqina nyaata madaalawaa dhabuu, hiyyummaan, rakkoowwan dinagdee uumuu bira darbanii dachee kana tasgabbii dhoowwuun isaanii waan ta'in oolleedha. Har'a addunyaa kanarratti biyyoota 43 keessatti namoonni miiliyoona 700 caalan hanqina bishaaniitiin raakamaa jiru. Ragaan dhiyeenya kana bahe ammoo addunyaa kanarratti namoonni miiliyoonni 700 fi miiliyoonni 85 rakkoo bishaaniin goolamaa jiru. Jijjiirama qilleensaa har'a saffisaan ta'aa jiru kanaan akka lakkoofsa Girigooriyaanii bara 2030tti walakkaan uummata addunyaa rakkoo guddaa bishaaniif saaxilama jedhama. Hanga bara 2030tti namoota rakkoo bishaaniin garmalee saaxilaman keessaa namoonni miiliyoonni 75 hangi miiliyoonni 200 fi miiliyoonni 50 Afrikaa keessatti argamu jechuun qorannoolee adda addaa Afrikaadhaaf sodaa guddaadha. Hanga bara 2030tti namoonni naannoo gammoojjii fi ho'iinsa olaanaa qaban keessa jiraatan
miiliyoonni 24 hangi miiliyoonni 700 ta'an bishaaniif jecha qe'eef qabeenya isaaniirraa bishaan barbaacha akka deemantu ragaan ba'ama. Qorannoon hedduu akka ragaa ba'anitti addunyaa irratti bishaan dhibbeentaan 95.5 soogiddaan kan guutamedha. Kan hafe bishaan qulqulluun soogidda hin qabne immoo harki 2.5 bantiilee kaabaaf kibbaatti argamu. Isaan ammoo cabbiidhaan kanneen haguugamanidha. Bishaan harka 100 keessaa addunyaan kun qabdu fayyadama dhala namaatiif kan oolan haroowwanii fi bishaanonni harka 1 gadi qofaadha. Lakkoofsi fayyadama bishaanii kun dhibbeentaan yoo ilaalaman baay'ee sodaachisoo ta'uu isaaniirraan kan ka'e fuula dureen addunyaa gaafii qaba. Rakkoon kun ammoo rakkoo hanqina bishaanii qofaan daanga'ee kan hafu miti. Madda lolaa fi wal dhibdee addunyaatiif ragaa guddaadha. Kun ammoo suuta suutaan biyyoota hedduu gidduutti wal jala gugannaa fi walitti gaarreeffannaa bira darbee lolaa fi wal fixinsa hamaa dhalaa deemuun isaa addunyaa kanaaf wanta ifa galeessaadha. Addunyaa kanarratti lageen harka 60 ta'an imaltoota kanneen biyyoota qaxxaamuranii fagaatanii imalanidha. Laggeen kunneen ammoo hiree namoota addunyaa kanarra jiraatanii 2/3 murteessuun. Kun ammoo wal shakkii fi wal sodaachaa deemuu biyyaa fi ardii bira darbee addunyaadhaaf sodaadha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhannee biyyi Indii bishaan harka 34 tajaajilaaf barbaaddi. Paakistaan ammoo dhibbeentaa 76 argachuu feeti. Waan nama ajaa'ibu garuu biyyoonni lamaanuu dhibbeentaa 110 argachuu fedhan laggeen biyya biraarraa gara biyya isaanii galan irraa hanga fedhan eeggatu yookaan ammoo argatu. Itiyoophiyaan biyya walabaa birmadummaa ishee dhiigaa fi lafeen eeggachuudhaan fakkeenya biyyoota hedduu fi dhala namaatiin. Osoo Afrikaan hin dammaqin biyyi dammaqxee, osoo Afrikaan bu'aa walabummaa fi bilisummaa hin beekin kan beektee beeksiftee, osoo namuu faajjii gootummaa fi bilisummaan dhaabbatiin biyya Afrikaanota dursitee alaabaa ishee dhiigaan dhaabbatte Itoophiyaan Afrikaanonni hunduu gaafa bilisummaa isaanii labsatan gosaalluuwwanii ishiin alaabaa bocachuudhaaf filatte ilaalanii akka bocataniif abbaa booraa booree taateetti. Afrikaafuu miti ati hortee dhala namaa addunyaa Itoophiyaan gaafa Afrikaarra mandheeffattee hortee damboobdee madda hin gogne taatee jiraachaa jirti. Boorri marsaariitii Fiinaak jedhamu ammoo akka barreessutti dhiibbaan hidhii haaromsa guddichaa Itiyoophiyaa Abbaayaan sodaa inni biyyoota hedduu bira darbee addunyaa irratti fiduu suuta suutaan hammaachaa deema jedha. Har'atti garuu biyyoonni lama kallattii fi alkallattiin jechuunis Ijiptii fi Sudaan sodaa guddaadhaan kitimamaniiru jedha barreeffamni kun. Abbaayaan Sudaan gartokkeen Ijipti ammoo guutumaan guutuutti jechuun hanga danda'amutti nyaachisee obaasaa har'aan gaheera. Keessaawuu dhibbeentaan 86 uummata Ijiptii jiraachuu Abbaayaa irratti hirkata. Hidhi haaromsaa guddicha Itoophiyaa kun guutumaan guutuutti gaafa hidhamee dhume bishaan kiiyuubik liitirii miliyoona 74 ta'uu qabata. Humna ibsaa meegaawaattii 6,500 ni maddisiisa. Kun ammoo humna ibsaa Ijiptii kanas waan dhibbeentaa 3 caala. Ijiptoonni gaafa Abbaayaan hidhamee hanga hidha Abbaayaa kan baay'atu dhiiga keenya kennina jechuudhaan dhaadannoo olee bulee falaasama Abbaayirrummaa mammaaksa ani quufeen nyaadhaa
ati ammoo agaboo bulii jedhu kan jaarraa jaarraatti sirnaa sirnatti darbee waaree jaarii qabdi. Pireezidaantiin Ijipti Abdul Fattah al-Siisiinis kanuma qabachuudhaan sadaasa 18 bara 2017 qonni laga Naayilii kan marii fi marartee keessummeessu miti jechuudhaan dubbatanii turanii. Kun biyya keenyaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutis jedhan. Ati madda laga Abbayyaa Itoophiyaanis anis qooda madda koo dabarsee kennuurraa lubbuun eeggachuutu fala jetti. Madda ishee orma sooromsee ishee immoo gadachee dachee hiyyummaan man'ee irratti ijaarratee dachee dukkanni dukkanaan itti wal fure kana keessaa ofii baatee jireenya fooyya'aa dhaloota har'aatiif uumtee dhaloota jireenya wayyuu jiraatu uumuudhaaf waggoonni 12 darban hojii guddaa fi ciniinsuu hamaa keessaan dabarsitee har'a geesseen. Inni qabu maallaqaan inni dhabe ammoo humna isaatiin deeggaruudhaan yoo seenaa hojjechuudhaaf deemu. Isaaniiwwan ishee Ijiptii fi Sudaan ofii quufanii bulaa ofii dukkanatti nagaa dhaamanii hiree uummata miliyoona 100 fi miliyoona 12 olii Itoophiyaa dukkaneessuuf takka laafaa takka immoo dhaadataa takka waa walii galan fakkaataa gaaf kaan ammoo waan addaan galan fakkaataa kun har'a ga'aniiru. Amma Itoophiyaan waan hidhaaromsa guddicha Itoophiyaa dubbattu qalbiin isaanii cabaa haalli fi fuulli isaanii jijjiiramaa deemuun uummata Sudaanii fi Ijiptii Itoophiyaa biratti sodaa tokkollee osoo hin uumin har'a ga'iram. Ijjannoon boruu Itoophiyaan laga Abbayyaa irratti qabdus namaa fi sirnaan waan jijjiiramu miti. Kamisaa ta'uu kam Itoophiyaan har'a tarbaayinoota 5 humna ibsaa maddisiisan keessaa tokkorraa kaatee 3 irra geesseetti. Ijaarsi isaa immoo xumuramuuf fiixeerra ga'eera. Inni haaromsaa guddichaa Itoophiyaa kun Itoophiyaadhaaf ijaarsa guddaa umurii ishii biyyattii qofa osoo hin taane seenaa, falaasama jireenyaa, qaroominaa, hambaa, humnaa fi dandeettii siyaas dinagdee Itoophiyaa baatee fuula addunyaa dura dhaabbata. Ga'umsi ogummaa, dandeettiin, tokkummaan akka biyyaatti waa hojjechuu walumaa galatti hin danda'amu irraa gara ni danda'amaatti jijjiiruun Itoophiyaa dhaloota har'aatiif seenaa kan boruutiif immoo abdii fi guddina ta'ee jiraata. Danaa teessuma lamfaan Jibuutii, Puutlaandii fi Somaalilaandiin alaa olloota ishii hunda kanneen akka Eritiriyaa, Sudaan Kibbaa, Keeniyaa fi Somaaliyaadhaaf bishaan ni kenniti Itoophiyaan. Laggeen dachee ishee irraa burqan keessaa mootii laggeenii kan takkaa firasaa malee hambaa sooree hin beekne Awaash qofaatu qe'ee abbaa isaa keessatti hafam. Isaan kaan garuu garaa laafanii dheebotaa baasuudhaaf, hiyyeessa hiyyummaa baasuudhaaf ollaa Itoophiyaa keessa qaxxaamuranii galaanotaa fi garbootatti dambali'u. Lagni Abbayyaa kallattii kaabaa fi kibba dhiyaan akkasumas karaa lixa biyyattiitiin ni yaa'am. Lagni naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi Beenishaangul keessa marfatee dambali'u Abbayyaan haadha olii Sudaanii fi Ijiptii. Lagni kun laggeen gurguddoo akka Wancii, Gudar, Jimmaa, Mugarii fi Dhidheessaan of waldhaanuudhaan asiif achi daaqaa daddaaqaa hanga galaana diimaatti fulla'am. Laggeen kunneen walitti makamuudhaan takka sirbaa, takka immoo caraanaa, takka uursaa, takka immoo yuusaa fedhu callisee dambali'aa, fedhummoo nan tuqiinaa nattiin siqiinaa jechaa dhaadachaa afaan baasee dubbataa yoo danaa dachee addaan dhoosee ofii isaatiif karaa fi karra baafatee maluu miidhaginni isaa uumama hundaawwatam. Guddichi guddaan biyyaa yoo akkasiin xiixee gara Sudaanii fi Ijiptitti dambali'uu abdii fi
sodaa wal cina baateetiin. Itoophiyaa waggaa tokko keessatti qabeenya bishaan lafa irraa kiubik meetirii biiliyoona 100 fi biiliyoona 24 lafa jalaa immoo kiubik meetirii biiliyoona 30 argatti. Garuu immoo qabeenya kana sirnaan fayyadamuu dadhabuun bishaan akka malee qisaasessuun bishaan seeraan ala fayyadamuun rakkoo cimaa biyyattiin qabduudha. Kanaaf bishaan qusachuun, bishaan ofiitiif kachuun, mararfachuun wal waraansa boruu addunyaan kun itti qophoofturraa Itoophiyaa baraaruu danda'a.